Nuni fatina hadda sisirrakkisuudhum. Nu rakkadha. Ammoo namni gaafa kayriidhaa deemu dadhabuu qabu. Badaba. Dadhabdanii? Dadhabuu gamaalaa softalmoota. Karaan bicuun fagaate. Karaan keessoodha mootariinis hin deemu. Karattiitu xiqqoo fagaatte. Bicuun fagaate. Ammoo namni gaafa kayriidhaa deemu dadhabuu qabu. Bisaan fayyadee bottanii laata? Hin dheebon. Gurbaa. Karaan akkana fagaata. Ustaaz Raayyaa akka jedhani taa'urra siqoo jedhani saatii hin qabnu kaabboon siqna. Eega ta'e hedduma masgiidaa keenya bishaanis wooma ta'e illee barbaadanna malee hin ta'u. Dugda kana keessa na waraanaa jiru. Laa ilaaha illallah. Nuni fatina hadda sisirrakkisuudhum. Nu rakkadha. Baadiyyaadha bakki kun. Masgiidni kun hin dulloome. Manni kunis akkuma uummata bitaa daafaree masgiida kana haaromfachuudha jedhee humni isaa hanqate. Baadiyyaadha. Fagoodha. Rabbii jedhaati. Nama 16,000 qofittee rakkisuu barbaade. Masgiidni kun diigamee masgiida bareedaa kunoolaa bakka kanatti ijaaramuudha. Lafa qopheeffatee ka'ee farankaan nu hanqatee kottaa meemee adaraa uummatatti nu himaan nuun jedhan. Nuyis akkuma isin argaa ooltanii karaa dheeraa deemne nuti. Nama 16,000 birrii 300 qofa. Ammoo qaxarootti hin kenninaa. Akkuma viidiyoo kana ilaaltanii xumurtaniini akkaawunticharra galchitu. Masgiida Surur. Akkaawuntiin masgiidichaa immoo kunoo isa isin argaa jirtan. Baankii Daldala Itoophiyaati. Birrii 300 qofa. 400-500 hin jennan. 300 qofa nama 16,000. Abbaa tamaam laalotee wajjin bitaa daapparee dhaqnee eegalchiisnee uummanni dhakaa dugda isaa irratti baatee simmintoo baatee masgiida isaa ijaarrataa jira. Uummanni kun uummanni waleensuu uummata amantaa isaa jaallatu garuu masgiidni kun masgiida jalaa moofa'ee jira. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kusaa Ganda waleensuuti. Masgiidichi masgiida Surur jedhama. Viidiyoo kana nama 200-300 hanga miiliyoonatti ilaaluu dandeessu. Garuu nama viidiyoo kana ilaalu keessaa namni 16,000 birrii 300 sunuu baasee birrii miiliyoona 5 ol ta'a. Garuu kan biyya alaa jirtan kan diinii keessan jaallattan lafti raamadaanii dhufaa jira. Raamadaanii ituu hin galin masgiidni kun eegalamuu qaba. Namni birrii 2,000 nuu galchite bar bakka nama 6 nuu cufte jechuudha. Kanaafuu kanas irraa barbaanna amaanas din jechuu barbaanna. Yeroo torbee tokko hin caalle keessatti akka guuttanii niyyaa keenya guuttan hin abdannu. Masgiida kana ijaarree hin xumurra miti? Hin xumurree. Inshaallah Rabbi nu gargaaru. Allahu Akbar. Yeroo gabaabaa keessatti masgiida bareedaa kana ijaarree jalqabbii isaas xumura isaas isin agarsiifna. Rabbi nu gargaaru, Rabbi nu gargaaru inshaallah.